Ashamar kafuun daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti agaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Baashaggar Boosaat keessatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii fixee akka jiru himee jira. WBOn tarkaanfii ilaaleessaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti fudhataa jiru itti fufuudhaan godina Baashaggar Boosaat keessatti humna diinaa fi weerartuu kan jedhuun waraana mootummaa du'aa fi madoodhaan adabee hedduu isaanii barbadeessee akka jiru himee jira. Boosaat magaalaa Boolee mooraa waraana mootummaa sagalaffaa irratti haleellaa fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoo irraa boojii akka jiru himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humna walmakoo ta'an magaalaa Boolee mooraa waraana mootummaa sagalaffaa irratti haleellaa fudhateen humnoota walmakoo ta'an kana mara barbadeessee injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Lolli kun ammoo kaleessa kan jalqabe waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa guyyaa lamaaf achitti gaggeesseen injifannoo gonfatee akka jiru kan beeksise. Baashaggar keessatti humnoota Abiyyi Ahmad hedduu isaanii bakka awwaalchaa gaffageessee akka jirus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Baashaggar qofa otoo hin taane ammoo Wallaggaa Afran keessattis tarkaanfii ilaaleessaa fudhachaa jiraachuu kan beeksisee fi humna finxaaleeyyii Amaaraa walmakoo ta'an milishaa isaaniitii fi fannoo fi humna addaatis hedduu barbadeessee akka jiru kan beeksise. Humnoota kanneen keessattis humna addaa Oromiyaa boojii akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Bakkoota garaagaraa daangaa Oromiyaa cabsuudhaan cahanii ammoo uummata nagaa buqqisaa kan turanii fi qabeenya uummataatis saamaa kan jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guyyoota sadiif tarkaanfii ilaaleessaa gubbatti fudhateen humnoota finxaaleeyyii Amaaraa 200 ol biyyee nyaachisee akka jiruu fi bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa godhee akka jiru kan beeksise. Humni finxaaleeyyii Amaaraa kun Oromiyaatti akka hin deebine godhee akka jiruu fi guutumatti barbadeessee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Kana booddee finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsanii kan galan yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lafee dugdaa isaanii cabsuudhaafis akka jiru dhaadatee jira. Lixa Oromiyaa dabalatee jiddu galeessa bakkoota garaagaraa humnoonni kunneen humna addaa Oromiyaa wajjin ta'uudhaan uummata Oromoodhaa itti rakkisaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn saba isaatiif dirmachuudhaan tarkaanfii ilaaleessaa fudhatee reeffa isaanii lafa tuulee jira. Ijoolleen marroo jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti finxaaleeyyii Amaaraa uummata Oromoo yeroo dheeraadhaaf mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin ta'uun rakkisaa turan xumura itti gochuu kan beeksisan. Tarkaanfii ilaaleessaan kana fakkaatuu fi guggubdoon kana booddees ammoo humni kun deebi'ee Oromiyaatti kan galu yoo ta'e irratti fudhatamuuf akka jiru ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo lixaa fi jiddu galeessatti argaman himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo humnoota mootummaatii wajjin lola guddaa guutuu Oromiyaatti gaggeessaa jiru kanatti humnoota daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii mootummaadhaan qindaa'anii uummata gubbatti ammoo gochaa sanyii duguggaa raawwatan kana adabuu kan beeksise. Kibba dabalatee gama kaaniin jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaattis injifannoo guddoo gonfachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis hedduu barbadeessee jiraachuu beeksisee jira. WBOn iddoowwan murteessoo qabatee akka jiruu fi hidhannoo gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfachuudhaan keessattuu jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaattis buufataalee waraanaa Abiyyi Ahmad hedduu barbadeessee akka jiru beeksisee jira.
humnoonni Tigraay naannoo Affaar aanaa Baariillee dabalatee bakkoota hedduu seenanii jiraachuun himamee jira. Lolli guddaan ammas gara baha naannoo Affaaritti fuula isaa deeffatee jira. Lolli guddaan humna Tigraay fi humna addaa naannoo Affaar raayyaa ittisa biyyattii gidduutti aanaalee akka Baariillee abaalaa baha dabalatee bakkoota hedduu keessatti deemaa jiraachuun himamee jira. Waraanni TPLF lola kanarratti humna waraana Eertiriyaa gara bahan Tigraay seenuudhaaf ture haleellee jirra ofirraa qolannee jirra jechuudhaan himanii jiru. Lola kanaanis humni TPLF waraana Isaayyaas hedduu booji'uudhaan TV naannoo Tigraay irratti mul'isee jira. Kana malees lolli guddaa lixa Tigraay bakkoota hedduutti deemaa akka jiruu fi humni mootummaa Abiyyii fi Isaayyaas akkaan guddaates bakkoota hedduutti sochii godhaa akka jiran suuraaleen saatalaayitiidhaan kaafaman hedduunis mul'isaa jiru. Lolli guddaan ammas humnoota waraana mootummaatii fi humnoota TPLF gidduutti akkuma itti fufetti jira. Humni TPLF waraana Shaabiyaatii fi waraana biyya Itoophiyaadha. Daangaa naannoo Tigraay bakka hedduudhaan seenaa jiruu fi uummata Tigraay fixuudhaaf socho'aa jiru. Akkuma gaariitti qolachaa jirra jechuudhaan himaa jiru. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaadhaa gama isaaniitiin naannoo Affaar keessaan daangaa Tigraay cabsee seenuuf kan ture raayyaa ittisa biyyattiitii fi waraana Eertiriyaadhaa humni keenya barbadeessee injifannoo gonfatee jira jechuudhaan himanii jiru. Yeroo humni TPLF naannoo Affaar bakkoota hedduu seenee haleellaa raawwachaa jiruu fi lolli guddaan daangaa naannoo Affaar gubbaatti gaggeeffamaa jiru kanatti mootummaan federaala Itoophiyaatiis ammoo haleellaa qilleensarraa Tigraay keessatti raawwatee akka jiruu fi namoonni nagaa akka miidhaman dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaatis himanii jiru. Lolli guddaan meeshaalee gurguddoon dabalame otoo hin dhaabbatiin humnoota wal waraansatti jiran sadeen gidduutti raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa waraana Eertiriyaatii fi TPLF humnoota naannoolee dabalatee isaan gidduutti akkuma itti fufetti jira. Lolli kun deebi'ee jalqabuu irratti mootummaan jiddu galeessaa kan Finfinnee dhuunfatee fi akkasuma mootummaan naannoo Tigraay Maqaletti argamu wal komachuu irratti kan argaman hoggaa ta'u ammoo yeroo ammaan tana humni guddaan gama daangaa naannoo Tigraayitti bobbaafamee uummata keenya balleessuudhaaf meeshaa gurguddaadhaan lola gubbatti banee jira jechuudhaan qondaaltonni olaanoon TPLFis himachaa jiru. Qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaa ammoo gama isaaniitiin TPLF lola kana deebisee marroo sadeessoodhaaf jalqabee jira. Raayyaan ittisa biyyattiidhaa ammoo haala gaarii ta'een iddoowwan lolaa maratti adda baasee akka uummanni nagaa hin miidhamnetti humni qilleensa Itoophiyaa haleellaa gaarii tan ofirraa qolachuu fi humna TPLF ittisuudhaatis raawwachaa jira jechuudhaan himaa jiru. TPLF ammoo gama isaatiin humni qilleensa Itoophiyaadha diroonii fayyadamuudhaan uummata meeshaa Maleejii Maqalee keessatti iddoo isaanii fixaa jira jechuudhaan himachaa jiru. Yeroo bifa kana wal komachaa jiran kanatti humni isaanii gama daangaa naannoo Affaarii fi lixa Tigraay akkasumatti kaabaan ammoo gama daangaa naannoo Amaaraa bakka hedduu dasee dabalatee lolli guddaan adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Humni TPLF erga waraanni Eertiriyaadhaa waraana mootummaa Itoophiyaatii wajjin tonnu gubbatti duulaa jira jechuun himatanii asa waraana guddaa gama daangaa naannoo Amaaraatii fi Affaaritti fuula deebisanii akka bobbaasanii jiran mootummaan federaalaa kan giddu galeessaatis himaa jira. TPLF gama isaatiin humna weerartoota ofirraa qolachaatiin jira jechuudhaanis himaa jira. Yoyaa akkam jirtu nagaadhaa isiniin jennaa ilmaan Oromoo mara hunda keessaniidhaaf nagaadhaa akkamii fayyaa keessanii nagaadhaa nuti jirra baga jala bultii ayyaana irreechaatiin singa'een jedha. Ani egaa Jaalli Yaaddessaa Diinaan jedhama. Akkuma beektanii egaa uummanni Oromoo lafa jirtaniitii waraana keessan cina dhaabbachuudhaan qabsoo eegalamte kana itti goolabuudhaaf raawwachiisuudhaaf warreen nu cina dhaabbattani diinagdeedhaan nu tumsitanis haa ta'u yaadaan nu tumsitanis haa ta'u warreen haamilee nu laattanii lafa jirtan hundumaatti hedduu sin galateeffannaa hedduu sin jaallannaa. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma argaa jirtan kana injifannoo gurguddaa injifannoo boonsaa hedduudha
kan inni gonfatee jiru, kan inni gochaas jiru. Kanaaf egaa waraanni kun ilmaan keessanidha. Baay'een isaanii ijoollee keessanidha. Warri hangafoonni akka gorsitanii, warri eegoo taatan immoo akka dhaggeeffattanii, isaan irraa akka barattanii, warreen hiriyaa taatan immoo waraana kana cina gortanii haamilee akka laattanii fi lafa waraanni kun ga'utti, lafa waraanni bilisummaa Oromoo gahee hundumaatti haamileedhaan, kabajaan, gootummaadhaan akka isin waraana keessan cina dhaabbattan isin gaafachuun barbaada.